konkolaachisaa makiinaatu karaa irratti osoo deemu jaarsa guddaa tokkotti bu'e. Sana booddee qaxxalee dhumammoo gara mana isaa gale. Poolisiinis isaan qabne, tiraafikiinis isaan qabne, eenyumtu sana adabamne, jaarsichis immoo afaanumaan itti dubbate itti waceen addatti hooma sangoon. Akkamitti ta'e? Normaalidha maal konkolaataan tika itti biyya jaarsatti namicha itti biyya malee. Yaaraa daalijaa keenya hoshsaare. Kichi kanarratti na argatte. Garuu akkaataan gaaffii ifa godhesse. Lakki itti yaade duruun fadhiisi dhaggeeffataa walii sammuu koo. Ifa godhee ammas gaafadhe. Lakki. Let me challenge you. Ashi. Gaaffii kun bakkee jira by the way. Gaaffii adda addaa si yaala anyway straight. Ashi na gaafadhu. Inni kun salphaadha. Xiyyaara tokko asii achi Itoophiyaa dhaquudhaaf deeqaa 90 deeme achi as garuu sa'a tokko walakkaa deeme maaliifidha? Jedhame dura deebi kakkaafike. Itoophiyaa dhaquudhaaf deeqaa 90 deeme asii achi. Achi garuu tabbadhamu maaf sa'a tokko walakkaa deeme. Sa'a tokko walakkaa walqixa. Naangalle gaafichuun tona. Asii achi deeqaa 90 duubaa deemeen siin jedhe. Nama fe'atee Itoophiyaa dhaqaa jira. Achi gaafa deemu garuu sa'a tokko walakkaa deeme maaliifidha kun garaagarummaan kun maaliif uumame? Garaagarummaan qabu waaqa. No, walumaa galatti sa'a tokko walakkaa deeme. Kalkuleetii gochaa oolte. Sa'a tokkotti walumaa galatti sa'a tokko walakkaa deeme. Eshi. Sa'aatiin tokko daqiiqaa 60 qaba. Daqiiqaa 30 immoo sa'aatii walakkaan immoo daqiiqaa 30 dhaqa walumaa galatti. Eshi waan si gaafadha gaaffii kan biraa. Waraabessa lamatu jira jedhama. Harree duutuu tokko argatan. Kaza waraabessi tokko karaa mataa goree inni tokko karaa boodaa goree nyaachuu jalqabanii kumaara qabsiifatan. Abbaa dura nyaatee inni dura nyaatee annuura bira ga'ee mana koo nyaattaa arii qabsiifate. Achi booda inni tokko ariifatee nyaatee qabsiifatee nyaatee waraabessicha. Maal nyaatan? Mana qaboodha magaalaa eega. Harree ko maal nyaataniitudha kan isaan mana walirraa fudhatan. Harree. Tokko karaa mataa jalqaba tokko karaa lukaa jalqaba. Achi booda inni karaa mataa jalqabe suni karaa mataa jalqabeetu dafee nyaatee nurra bira ga'e. Akkamitti ta'e kun? Soba. Maal? Harreen duraan qabu tokko. Gaaffii sana waan akka easy. Harreen isheen nyaarra. By the way, waan safuu cabsu miti. Jechama kanan si gaafadhaan. Sokoof soorgochuudha. Jecha sokoof soorgoo natti himtan. Wanta normaali isaaf waan cabsu hin qabu. Normaali waan interneera jiruudhaan. Akkana jedha. Gaagurri laga keenyaa kiiloo 100 baasaadha. Galeetan buusee baasaadha. Dubbii dachaasaa sokoosaa soorgoo sanatti. Gaagurri ganda keenyaa kiiloo 100 baasa laga keenyaa damma kiiloo 100 baasaadha. Galeetan buusee baasaadha. Sugoon danda'an garuu jechi sokoo isaanii Sokochuun kallattii jechuudha. Sokoon maalidha? No, sokoo miti ka soorgoodha kallattiin sokoon immoo. Soorgoon yaa. Soorgoon isaa galeetan buusee baasaa. Dubbii dachaanatti jalqaba. Dubbii dachaan isaa isuma dhaqa. Maalta jedhu? Galeetan buusee baasa. Maal? Akkasuma mayeettisan. Lakki dhugaa isinatti mikaa ittiin muka bira akkasuma dhaamba. Kanan godhee kana godhe riilii faaktii tokko amma iddoo kanatti seekiyuritii wanti ta'e kamee ilaalamuu qaba. Kootela gaagurri ganda keenyaa damma kiiloo 100 baasaa. Galeetan buusee baasaa. Galeetan buusee baasaa.
Inni kun tapha haadha manaa abbaa manaati. Ana makana barbaadan jiru jechi dachaa maali? Sookonsaa. Amma dubbiin dachaa kanadha. Dubbiin dachaayi galeetan buusee baasaa. Kaaman soorgoonsaa maalidha? Soorgoonsaa galeetan buusee baasaadha. Dubbii dachaa jechuun soorgoo jechuudha. Raada. Soorgoo argachaa jirtu lakki dhugaa soorgoo argachaa jirtu. Soorgoo argadhu. Soorgoo jechuun maal jechuudha? Maal jechuu barbaade? Soorgiffa maal jechuu barbaade dubbiin kun? Soorgiffa isaatti maal jechuu barbaade damma wajjin wal qabsiisiiti. Nambiya kono. Nangalti. Dogi. Dogi ko fudde ko maalo ko ni. Narka bari. Sakan kambarana. Okay. Baje kun jecha mada barumsa dabarsa afaan oromoo kana fedhe intini jedhama. Gaagurila ganaa kiloo 100 baasa galeen buusee baasa jechuun imidachaasaa akka jettee galeen buusee baasaadha. Soorgoonsaa galeetan gaaguricha keessaa buusee damma baasaa jechuudha. Koy. So nargee fudhu qaba. No, ani ko jedhebe sookoosaa dubbii dachaasaa baase jennaani lakki kan jettela. Galeetan buusee baasaa naan jettee miti mulee ammaal baasaa na yuusitti munne karasii kirsinaan deddeebi. Galeetan damma buusee baasaadha. Damma jenne iddoo sanatti waan ta'eef. No, ani jenne kaa jiru. Ani nargee fudhu kaa wanti kun ko bantan battari miti bara wanti dabara jiru. Let you understand me bro. Okay. Yeah. What can discount? Soorgiffa isaa akka garraamiitti yoo inni kan jedhamudha. Garraamii mataanii dubbii nama tokko yoo hubannee fi qineen qabu jenne yoo inni namichi kun maal jechuu barbaade jechuudha. Galeetan damma isaa buusee baafadha jechuu barbaade. Garraamummaadha yoo inni. Dubbii kana yoo michi irre garuu maal ta'a dubbiin kuni manatti galeeni nama maqaan ishee buusee jedhamtu jechuudha. Akkasila. Si galee namti? Naagaleera jalqaba si jamman naagale xumureera si jammara jechuudha. Damma isheetti qofa keessan galchine malee sookusaas sorgosaas argatteera. Ani immoo beekaa si dabarsuu dhiisee kan wal qabatee deema waan ta'eef. Ayish kan biraa. Jaarsa tokkotu mana kiraa kennata. Achi jaarsa namaaf jaartii tokko galu. Birrii 10 kaffalu. Achi maal jedha jaarsichi jaartitti ofitti waamee sheekkaa shiriidha yeroo hundumaa ishee birrii fuudhaan. Birrii 30 geessitee jennaani birrii 5 walitti dhiiseef. Jaartittiin teessee yaaddee sila soo lama walluun gawattee lama keessaan bifattee 3 duwwaan biftee birrii 3 as ta'eetiin ogoleette. No. Gaaffii kanan danda'u. Kanan dura gaafatameera. No. Gaaffii kana kanan dura gaafatameera. No. Akkamittan gaafatame sitti fakkaate. Situ nama lamarraa birrii liqeeffatte. Birrii 50 liqeeffatte. Birrii 50 gaafa liqeeffattu gabaa deemteetu birrii 97 meeshaa bitattee birrii 3 si hafnaan jechuudha. Liqaa kurraan qannasa jetteet birrii tokko deebisteef. Singallee nama lamarraa birrii 50 liqeeffatte. Sana booddee gabaa deemtee immoo meeshaa gaafa bittu birrii 97 bitte. Idaa kee qannasachuudhaaf jetteetu immoo birrii tokko isaanii deebiste warra liqeeffatte. Tokkorraa 50 liqeeffatte miti. Deef 50 tokko gaafa deebistu idaan sirratti hafe meeqa ta'a? Idaan sirratti hafe moo? Amma birrii tokko isaanii deebisteerta. 98 idaan sirratti hafe. Naa birriin tokko immoo si bira jira. 98 idaan isaa. Tokko idaan 99 ta'a miti. 98 hin jire. 98 ta'a miti. Birriin tokko si biratti hafeeru immoo jira. Birrii maali si biratti hafe? Birrii 3 ture ka birrii 3 keessaa birrii tokko isaanii deebiste. Birrii tokko isaanii deebiste.
no. Amma gaa ilaali birrii 94 meeshaa bitte. Maarree birrii lama isaanii deebi'ee birrii tokko si bira dhibba dhagaa maaltu ta'e? Birrii lama isaanii. Inde? Koye kana keessu kasin gaaffichi iddoo isheetti nama shawaddu beekaa ishii maarree si argadheera amma akkoo. Ammati birrii 49 ta'eera daanke. Gaafa walitti irragdu ammati birrii namaa kan sirra jiru birrii 98. Waan si gaafadha ifa naa godhe kan si gaafachuu hin danda'amu. Qoodaa birrii 97 binne. Maashi. Birrii lama jalaa laate. 90 meeqa? 99. Birriin tokko immoo isa biratti hafe dhibba. Akkas deemu. Akkeetti na ergi sitti gaafadha. Laa akkas sin ergu. Gaafadha akkeetti na ergi. Idaan nama sirri jiru 98 nama seere. Ente atau kaa maaf 98 sirri jira nama seere. Birriin tokko nama si harka jirti. Yakki gaafa nama 99 taate dhibban guutuu. Idaan nama 98 kan sirra jiru. Idaan nama 98 dha malee. 98 kan sirra jiru. Akkamitti 49 dha bar. Birrii tokko duwwaa sirra jira idaan nama. Gaaffii akkasii ani challenge sin godhaman. Eshi. Amma jaartiin kun birrii 5 fudhattee. No, sadis in barbaadu. Joon janama godha. Akkee mucaa koo adda tokko gaafadhee dandameetu. Jaartii haadha ishee godhu lammata maqaa kana natti hinne. Ani gaaf tokko na joon jeste gaaffii waliin deemee waliin tokko immoo simbirroota 5tu mukarra jira. Namni addaanyi qabu tokko simbirroota 5 san keessaa tokko gaafa qawweedhaan tokko see dha'u meeqatu achirratti hafu. Afur. Naafa? Afur qofa tafa? Kashan keessaa tokko hojjeesini? Gaaffii marrabbaanii qaba jamaa. Sagalee dhukaasaa dhageenyaan kaatee baddi malee. Afur taphaidha. Ani akkoo fakkeenyaaf si gaafadheen deebista gaaffii kana deetan. Kuni normali wanta gaaffii stupid answer for stupid question isa kun. Entende? Gaaffii kan biraa isi bakka staff lakki. An challenge si godhu gaaffii jechamaa. Jedhistii gaafadhu. Ati fidi mee tokko siin deemisa dura. La. Ati fidi. Ati fidi. Gaaffii sitti fiduun. Thank you. The final. Dhugaan illee sin jaalladha naa jiraadhu. Ishi thank you. Waan challenge si godhuun barbaada jira malee. Ishi. Wanda beeman ni isaa jechuudha.